shamarreen kunis akkuma warra kanaa yaa warra dhangaa waan aadaa kootii waanin isinitti agarsiifadhuun qabaa nuun jennaan kaanee gara mana warra ishiitii deemne. Guyyaansaa onkololeessa 17 bara 2000 iddoonsaa immoo magaalaa Finfinnee naannoo Faransaay jedhamee waamamudha. Shamarreen ganamaan kaatee aadaa ishiitiin bareeddee teessu kun Ayyaantuu Moossaa jedhamti. Qalbiidhaan kaadhimaa ishii isaarraa abbaa manaa ishii isa borii eeggachaa jirti. Kaadhimaan Ayyaantuun narraa abbaan manaa ishii inni borii dhala Oromoo aadaa Oromoo keessatti guddate miti. Lammii biyya alaati. Garuu aadaa ishii fi eenyummaa ishii jaallatee akkanatti uffatee akkas fakkaatee dhufeera. Kan abbaan ol qabe ormis ol namaa qaba. Kan abbaan kabajee ormis kabajaafi. Namni Ayyaantuun itti heerumuuf jettu kun lammii biyya Jarmanii Toomaas Haazee jedhama. Toomaas bifa isaa yoo ilaalan nama biyya Ormaati. Lammummaan isaas akkanuma. Gochi isaa jaalalli inni uummata Oromootiif qabu garuu lakkii kan nama jechisiisudha. Ayyaantuu fi Toomaas akkamitti wal argatan gaaffii jedhu ammaaf natti hin kaasina. Isaanuu gara boodaa yookaan guyyaa biraa waan nutti himan qabu. Waan tokko garuu anu dursee isinitti himu. Toomaas erga biyya kana dhufee waggaa 2 caalu. Hojiinsaa wangeela barsiisuudha. Afaan maaliitiin barsiisa yoonaan jettan immoo afaan Oromootiin kan jedhu deebii kooti. Yeroo as ture keessatti qubee afaan Oromoo baratee dubbisuu fi barreessuu haalaan danda'eera. Iddoon hojii isaa immoo godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiiti. Lammiin biyya ambaa intala Oromoo fi saba Oromoo jaallatee itti firoome kun waayiloota isaallee kan biyya isaa barbaachan deemne. Uummatuma jaallate keessaa filatee wajjin dhaabbate. Abbaa fi harmeen Ayyaantuu soddaa isaanii qopheessanii kan eegan nyaata aadaa Oromooti. Dhugaatiin qophaa'e booka dammaa fi aannan sa'aati. Kan buufamee ittiin dhiyaate immoo waancaa gaanfa loon irraa hojjetamedha. Nyaanni aadaa inni kun immoo cumboo jedhama. Nyaata mi'aawaa fi jaallatamaa keessumattuu godinaalee Wallaggaatti qophaa'udha. Cumboon nyaata akkamiiti yoonaan jettan furdina isaafuu sareen harkistee tabban baatu yoon isiniin jedhe warri kana qopheessan akkanatti mufanne abdiin qaba. Kan akka bishaanitti gaditti qeenfamu kun immoo dhadhaadha. Warra Ayyaantuu dhadhaan haala kanaan cumbootti qeenfamu kun cororsaa jedhamee akka waamamu natti maniiru. Dhala siniifaalaa. Ameen. Lubbu dheerina siniifaalaa. Ameen. Rabbi gooftaan ko kan inni wallaaleetti immoo itti guutee siniifaa guutu. Ameen. Askaaletti mate. Gooftaan Yesuus sinaa eebbisu. Ameen. Sin wajjin haa ta'u. Ameen. Amma carrashaatti Waaqayyo sinaa gargaaru. Ameen. Cumboon kun haalaan furdaa ta'uu isaatti isinitti himeera. Kan Ayyaantuu fi Toomaas qofaan nyaatanii itti ba'an waan hin taaneef namoonni achi turan kan biroonis anumas dabalatee jechuu kooti irraa fudhanneerra. Anaaf cumboo yommuu nyaadhu kun isa jalqabaa waan tureef amma harmeen Ayyaantuu kaasanii afaan nakaan hunda otoon of jalan dabarsiinan fudhadhe. Toomaas inni Jarmanii dhufe garuu na dursee carraa kana waan argateef ta'uun oolu cumboon isaaf haaraan turre. Aannanii fi bookas akkasitti natanii wal hunachiisanii Ayyaantuu wajjin. Dargaggeessi Oromoo gaafa fuudhu
intalli Oromoo gaafa heerumtu maatii ofii jilbaa fi gateetti dhungatee yookaan dhungattee eebba fudhata eebba fudhatti. Toomaasis aadaa kanarraa wanti inni hir'ise hin turre. Jifuun haala akkasiitiin edda guutamee booda Toomaasii fi Ayyaantuun kaleessa waliif kaadhimaa turan har'ammoo abbaa manaa fi haadha manaa walii ta'uuf wal fudhatanii ka'aniiru. Kanaan boodammoo imalli gara magaalaa Bishooftu ture. Imalli konkolaataadhaan Finfinneedhaa jalqabame Qaallittii fi Aqaaqii keessa isaan qaxxaamursiisee Ayyaantuu fi Toomaas akkasumas waayilootaa fi addooyyeewwan isaanii Bishooftuudhaan isaan baaseera. Misirroon lamaan daandii gara hora Arsadii geessu qabatanii jiru. Garuu kanaan booda konkolaataa yaabbatanii firimbii afuufaa magaalaa keessa deemuu hin filanne yookaan hin barbaanne. Toomii fi Ayyaantuun durumaatti yaadanii kan qopheeffatan fardeen mi'a fardaatiin bareedan achitti isaan eegaa turanii. Konkolaataa dhiisanii gara fardeenitti ce'anii. Lamaan isaanii yommuu farda yaabbatan waayiloonni isaanii immoo fardeen harkisaa fi gara bakkee bashannanaa qarqara hora Arsadiitti hojjetameetti qajeelanii. Lammiin biyya ambaa aadaa Oromoo kabajee farda yaabbatee intala Oromoo fuudhuunsaa kun namoota karaatti isaanitti dhufanis qalbii isaanii kan hawwate ture. Iddoo kanattis kan argaman lammiilee biyya alaa muraasaan alatti baay'een isaanii warruma biyyaati. As iddoo laaqanaa kanattis sanyii cumboo isa manatti argineetti dabalee cuukkoon buna qalaa fi qoriinis wajjin dhiyaateera.
yeroon itti galan gaafa ga'u ayyaantuu fi Toomaas jechuunis misirroon lamaan qubeelaa waadaa gaa'elaa waliif kaa'anii. Akka sammayyaatti aruuzoonni gaa'ela godhatan yommuu keekii walii muran arguun nama gammachiisuu danda'a ta'a. Akka aadaa Oromootti wal fuudhanii iddoo keekii cuukkoo muruun, iddoo shaampaanyii bookaa fi aannan unachuun, iddoo burcuqqoo waancaa qabachuun, iddoo fal'aana sibiilaa fal'aana gaanfaatiin nyaachuun immoo kunoo akkanatti akka Toomii fi ayyaantuutti akkam namatti haa tolu laata. Achuma Bishooftuu Raawwatoon ka'iin qarqaruma hora Arsadiitti Toomaasii fi ayyaantuu akkasumas abbaa harmee fi adaada ayyaantuu gaaffilee muraasa gaafadheera. Mee misirrootarraa haa jalqabnu. Duraan dursee Toomaasii fi ayyaantuu baga guyyaa cidha keessaniitiin nagaan isin ga'een jedha. Amma kan argamnu qarqara hora Arsadiitti sagantaa cidha keessaniitti Finfinneedha kan jalqabetti fufee jira. Gaaffii koo kan hin jalqabu dura eessatti wal bartan kan jedhudha. Ayyaantuu irraa jalqabu. Iddoo itti wal barre inni Addis Ababa Yuunivarsiitiin dhufa ture, ani immoo eksteenshinii nan baradhan ture. Goota Instituutii FB keessa jiru siin dhufa. Research Instituutii siin dhufa. Afaan Oromoo baruu akka barbaadu natti hime. Barachaas jira ture. Lakkoofsa lakkaa'uu danda'a ture. Isa isaatiin hiriyaa taa'u jechuudha. Hiriyaa taane. Toomaas lakkoofsa barachaa turte afaan Oromoo barachuu akka barattu itti himte. Otoo ayyaantuudhaan waliin barin immoo ayyaantuu edda barteen booda afaan Oromoo barachuu nan barbaada kan jetteeti. Kan dura. Kan waggaa lama dura yoo isa kana lixe afaan Oromoo baruu ture. Yeroo hundumaa baran jira. Fi ayyaantuu nan bare. Fi ishee kana sirriitti na barsiifte. Ani mana barumsaa nan deeme kan Finfinnee keessa maqaan isaa mana barumsa jira kan afaan garuu ayyaantuu kana sirriitti na barte sababii amma ani jaalala baay'ee nan qaba. Namoonni Oromoo nan jaalladha, afaan Oromoo nan jaalladha fi ayyaantuu nan jaalladha. Ayyaantuunis Toomaas eenyummaa koo jaallate jetti. Ayyaantuu gaafa argitu maal si jaallatte? Ishee kan sagalee ishee baay'ee bareedaadha. Sagalee ishee baay'ee nan jaalladha. Amalii ishee baay'ee dinqiidha. Baay'ee nan jaalladha. Kanaaf jaallatte? Baay'ee nan jaalladha. Ayyaantuu ati Toomaas maal isa jaallatte? Toomaas eenyummaa koo jaallate. Ana ta'uu koo jaallate. Kanaaf baay'ee san jaallate. Daawwattoota keenya kutaa gaaffii fi deebii keenyaa kanaaf immoo qophii keenyatti aanu keessatti itti deebina.